mootummaan United Arab Emirates Itoophiyaadhaaf deeggarsa taasiseera. Deeggarsi kun maalidha? Raayyaan humna qilleensaa Itoophiyaa haleellaa raawwateeti jira. Eenyuun irratti raawwatee waan jedhu waan isin biraan gahu ta'a. Duraan dursee waniin isinitti dhaamachuu barbaadu warrattoon chaanaala kanaaf haaraa taatan sabskiraayib godhuudhaan natti makamaa maatiin aftaan isiniin jira. Mootummaan United Arab Emirates Itoophiyaadhaaf deeggarsa taasiseera. Deeggarsi kun maalidha? Raayyaan humna qilleensaa Itoophiyaa haleellaa raawwateeti jira. Eenyuun irratti raawwatee waan jedhu waan isin biraan gahu ta'a. Akkasumas biyyoota Arabaa keessatti Itoophiyaa fi addunyaa kanarratti weerarri koronaa vaayirasii maal fakkaata waan jedhus isin biraan gahaa. Baqattoonni Yemanii fi Suud Arabiyaa jidduu jiran waan furmaata argatan fakkaata. Kanneen isin biraan gahaa wal duraa duubaan turtiin keessan hanga dhumaatiin wajjin haa ta'u isiniin jenna. Humni qilleensa Itoophiyaa tarkaanfii Somaaliyaa keessatti garee fanjii Al-Shabaab irratti fudhateenii hedduu ajjeesuu raayyaan ittisa biyyaa beeksisee jira. Humni qilleensa Itoophiyaa tarkaanfii kana kan fudhate Somaaliyaa keessa bakkeewwan Kortelii fi Hirtuuk jedhamtuttidha. Haleellaa geggeessa kanaanis miseensa garee fanjii Al-Shabaab 17 guutumaan guututti barbadeessu ajajaan itti aanaa ramaddii humna qilleensa gama bahaa Koloneel Habtoom Zannabaa ibsaniiru. Raayyaan ittisa biyyaa ibsa baaseen akka himetti gareen fanjii Al-Shabaab konkolaattoowwan loltoota Itoophiyaa garee dalloo irraa ka'uudhaan gara kibba lixa Somaaliyaa Bahaawiditti meeshaalee loltuun garaagaraa fe'atee socho'aa ture irratti haleellaa raawwachuudhaaf qophii osoo jiru ture kan argame. Ajajaan humna qilleensa damee jeettiiwwan waraana shaalaqaa Darrasaa Indaalee akka ibsanitti gareen fanjii Al-Shabaab fanjiiwwan hedduu daandii raayyaa irratti socho'uurra yaaddoo tokko malee akka socho'uu dandeessiseera. Al-Shabaab ammoo waa'ee haleellaa humni qilleensa Itoophiyaa geggeesseera jedhe hanga ammaatti wanta jedhe hin qabu. Gamtaa Afrikaatiin deeggaramuu fi loltoota biyyoota biroo waliin ta'uudhaan Somaaliyaa keessatti argama. Al-Shabaab mootummaa Somaaliyaa jiddu galeessaa fi humnoota alaa irratti magaalaa guddittii biyyattii Maqdishoo fi bakkeewwan garaagaraatti yeroo garaagaraa boombii dhokaasuudhaan miidhaa cimaa garee qaqqabsiiseera. Humni qilleensa Itoophiyaa kanaan duras haleellaa geggeessuudhaan miidhaa garee sanarraa akka geggeesse beeksiseeti ture. Xiyyarri humna namaa malee Ameerikaa hundeessitootaa fi geggeessitoota garee kana irraan geessite lubbuu isaanii baasuun ni yaadatama. Dhiyeenya kana Ameerikaan miseensa hundeessitoota Al-Shabaab kan turan Yuusuf Diisii Somaaliyaa keessatti haleellaa qilleensaan geggeessite ajjeesuu ishee beeksiftee turte jechuudha. Humni qilleensa Itoophiyaas garee kana namoota 17tti lakkaa'aman barbadeessuu isaa ibseeti jira jechuudha. Kan itti aanu dhaabbanni godaantota addunyaa Suud Arabiyaa fi Yemenitti lammiileen Itoophiyaa sababa koronaa vaayirasiif balaaf saaxilamaa jiraachuu ibseeti ture. Lammiileen Itoophiyaa naannoo Suudii fi Yemen jiraatan torbee darbee keessa haleellaa Huutiin isaan irraan qaqqabsiisaa akka jirtu dubbatanii tuni. Itti gaafatamtuun komishinii dhaabbata godaantota addunyaa Heedon Olowiyaan dhaabbanni isaanii dhimma kana akka beekuu fi akka isaan yaaddessuu dubbattee turte. Godaantonni gammoojjii keessa faca'anii jiran lakkoofsi isaanii sirnaan beekamuu baatus 5,000 ol kan ta'an Yemen iddoo Suud Arabiyaa Sa'aadaa jedhamturraa gara Suud Arabiyaa ce'uuf yoo jedhani shakkii koronaa vaayirasiin qabamuun muddama keessa yookiin muddama keessa jiraachuu isaanii ibsaniitu jira. Itti gaafatamtuun kun akka jedhanitti naannichi lafa sochiin loltootaa jirudha. Godaantonnis loltoota mootummaa fi finciltoota Huutii gidduu waraanni guyyaa guyyatti jiruuf dhukaasa dhagahaa oolaa kanaanis yaaddoo keessa jiraachuu isaanii dubbataniitu jiru. Torbaan tokko dura godaantonni 4,000 ta'an isaan keessaa Suuditti ce'uu yoo himanillee isaanis mana hidhaa keessa jiraachuu isaanii dubbataniitu jiru. Godaantonni kunniin sababa waraanaa otoo hin taane kan yaaddoo irraan gahaa jiru koronaa vaayirasii ta'uudha. Waraanni finciltoota mootummaa Suud Arabiyaa jidduu jiru dhaabbachuu fi vaayirasiin qabamuu shakkamuun isaanii yaaddoo
godaantota hir'isuu jedhu. Itti gaafatamtuun komishinii dhaabbatichaa Heedoon Oliyaan dhaabbanni isaanii qaamota dhimmichi ilaalu waliin ta'uudhaan sirriitti hojjechuu isaa akka hojjetan ibsaniiti jiru. Kana malees godaantonni kunniin lakkoofsaanii 5,000 jalatti dhiyaatanii rakkina cimaa keessa jiraachuu isaanii dubbataniiti jiru. Mootummaan Itoophiyaatis mootummaa Suudi Arabiyaa wajjin ta'uudhaan yeroodhaaf bootaan isaan ittiin turan yookiin ammoo wantoota isaan barbaachisu hundaayyuu mootummaan Suudii akka taasisuuf gaafateeti jira hanga gara biyyaatti deebaniif. Kana mootummaan Suudi Arabiyaas hanga isaan gara biyyaatti galaniidhaaf bootaa adda tursiisaatii fi wantoota isaan barbaachisu hundaafuu akka godhuuf dubbateeti jira. Kanaafuuyyuu godaantonni kunniin lakkoofsaan baay'ee ta'anii daangaa Suudi Arabiyaatii fi Yemenitti rakkachaa jiraachuun isaa as dura isin biraan geennee ture. Sooshaal miidiyaa irrattis suuraan isaanii socho'aa ture jechuudha. Yeroo ammaatti garuu waan furmaata argatan fakkaata jechuudha. Mootummaan Itoophiyaa fi Suudi Arabiyaa wal ta'uudhaan yeroo gabaabaadhaa fi deeggarsi akka taasifamuuf waliigaltee taasisaniitu jiru. Booda irratti garuu gara Itoophiyaa galuun isaanii waan hin oolledha. Gama biraatiin yeroo ammaa kanatti akka addunyaatti lakkoofsi namoota koronaa vaayirasii yookiin ammoo COVID-19 qabamanii miiliyoona 2 jalatti dhiyaataniiti jiru. Akka ardii Eshiyaa yookiin ammoo biyyoota Arabaatitti Suudi Arabiyaan lakkoofsa olaanaa qabatteetiin kan socho'aa jirtu. Hanga ammaatitti namni dhibee kanaaf saaxilame 4,934 yoo ta'u, warroonni fayyan 805 namni du'e 65 gaheetiira. Kuweetii 1,300 namoonni fayyan 150 namoonni du'an 2dha. Dubaay 4,123 warroota qabaman yoo ta'u 852 immoo warroota fayyaniidha. Warroonni lubbuun isaanii dabran immoo 25 ta'eeti jira. Oomen 727dha warroota qabamaniidha. 124 warroota fayyaniidha. Namni 4 lubbuun isaanii dabreeti jira. Bahareen 1,348 warroota qabaman 599 warroota fayyan 6 ammoo warroota lubbuun isaanii dabranidha. Beeruut 632 80 warroota fayyan 20 warroota du'anidha. Qatar keessatti 3,231 warroota qabaman yoo ta'u 334 warroota fayyan 7 ammoo warroota du'anidha. Itoophiyaa keessatti 74 kan qabe 14 kan fayye 3 ammoo kan du'edha. Biyyoota Arabaa keessaa jalqaba irratti Bahareenii fi Beeruut haalaan namoonni keessatti qabamaati turani. Garuu ammoo ammaa fi tasgabbaa'eeti jira fakkaata. Garuu Beeruut keessatti nama 632tu qabamee jira. Warroonni du'an ammoo lakkoofsi isaanii olaanaadha. Suudi Arabiyaan sadarkaa tokkoffaa irratti argamti yeroo ammaa kanatti 5,000tti dhiyaatteeti jirti jechuudha. Oolmaa guyyaadhaa osoo hin dabalatini. Namoonni boqotan ammoo 65 gaheeti jira. Biyyoota kanneen keessaa hanga ammaatitti biyyoota lammiileen Itoophiyaa keessatti qabamuun beekaman biyya lamadha. Suudi Arabiyaa fi Dubaay keessa jechuudha. Dubaay keessatti yeroo jalqabaa qabamanii turan lamaan isaaniiyyuu fayyaniira jedhameeti ture. Suudi Arabiyaa keessatti lammiileen Itoophiyaa 5 dhibee kanaaf saaxilamuu isaanii dubbatameeti jira. Garuu yeroo ammaa kanatti sadarkaa maalirra akka gahan hin beekamu. Gara Dubaayitti hogguu ceenu United Arab Emiraatonni Itoophiyaadhaaf deeggarsa taasifteeti jirti. Deeggarsi kunis deeggarsa kanaafis mootummaan Itoophiyaadhaa galatoonfateeti jira. Mootummaan United Arab Emiraat meeshaalee ittisa COVID-19 fi kan oolan toonii 15 ta'uu nu gargaareeti. Meeshaaleen kunniin uffataawwan vaayirasicha waliin tuttuqaa dhoorkanii fi haguuggota afaanii fi funyaanii of keessaa qabudha. Deeggarsa kanaaf baay'een galateeffadha. Obboleessa koo Sheek Muhammad bin Zayed galatoomi jedheetiin jira mootummaan Itoophiyaadha. Kana jechuun United Arab Emiraatonni Itoophiyaadhaa fi ulfaatina toonii 15 meeshaalee uffata COVID-19 ofirraa ittisuu ittiin danda'anidha kan deeggarsa goote. Kun waan baay'ee tokko bareedaadha. Chaayinaanis as dura deeggarsa godhaafii turte. Garuu ammoo guyyaa har'aa kanatti United Arab Emiraattonnis deeggarsa godhaniifiiti jiru jechuudha. Itoophiyaa biyya keessattis deeggarsonni garaagaraa yookiin ammoo uummata deeggaruu fi uummata gargaaruudhaaf mallaqni baay'een walitti qabamaati jira. Garuu gara biyyoota alaa yookiin ammoo Itoophiyaadhaan walitti dhufeenya gaarii qaban irraas deeggarsi dhufaatii jira jechuudha. Kun waan baay'ee tokko bareedaadha. Biyyoonni biraas deeggaruu ni danda'u. Kun waan baay'ee galatoonfatamuu qabudha. Ulfaatina toonii 15 jechuun baay'ee tokko guddaadha.
Kanaafuyyuu information guyyaa har'aa qabnu kana fakkaata information biraati haga walitti deemnutti nagayaan nu tura. Video keenya share like gochuu hin dagatina oduu gahaa argachuudhaaf ammoo YouTube channel keenya yeroo makamiyyuu subscribe gochuudhaan erga subscribe gootanii boodatti fuullee isheetti ishee bifa alarmiitiin jirtu cuqaasuudhaan yeroo video isin biraan geenyu akka isin biraan ga'u isin gargaarti jechuudha. Namoonni baay'ee yeroo video gadhiifnu turaati isin biraan ga'u isin bira ga'u yookaan isin bira hin ga'u gaafii dhiyeessaati turtani. Kanaafiyyuu ishee bifa alarmiin jirtu cuqaasuudhaan yeroo kamittuu yeroo video gadhiifnu jalqaba irratti akka isin biraan ga'u isin gargaarti jechuudha. Kanaafiyyuu ishee cuqaasuu hin dagatina. Nagayaan nu tura guyyaa gaarii isiniif haa ta'u turtii gaarii isiniif hawwina. Bye.